Osoom dooniiwwan waraanaa Ameerikaa humna isaanii isa sodaachisaa sanaan galaanarra socho'aa jiranii Iraan keessaa garuu wanti ija saatalaayitii fi raadariin arguu dadhabee suuta jechuun dhoksaan gara qarqara galaanaatti siqaa jira. Oduu miidiyaaleen gurguddoon tarkaanfii waraanaa jedhanii bira darban miti. Kun seenaa bineensaa sibiilaa isa fageenya kiiloomeetira 1,000 irraa ija isaa diimeeffatee diina adamsuu danda'uuti. Maqaan isaas Abu Mahdi. Misaa'elli Abu Mahdi galaana irratti bobbaafamaa jiraachuu isaatiin maaliif Ameerikaan yeroo kana dhageessuu rifatti. Iccitii Abu Mahdi diina isaa rifaasisuun bal'inaan qabannee jirra. Chaayinaan iccitii soodiyam perkiloreet jedhamu kan misaa'ela boba'aa jabaa oomishuuf gargaaru toni 10,000 lakkaa'aman gara Iraanitti ammas ergaa jirti. Boba'aan kun misaa'elli tokko akka inni saffisa guddaan utaaluufi yeroo hundaam qophaa akka toota isaa. Iccitiin Saaxilame akka agarsiisutti boba'aan Chaayinaan ergite kun qofti misaa'ela 200 hanga 300 ta'uuf lubbuu haaraan ta'a. Maaliif Chaayinaan iccitiin humna waraanaa Iraan suphitii bal'inaan qabannee jirra. Samii gubbaarraa ijji saatalaayitii addunyaa calliinsaan lafa xiinxaluun guyyoota 3 darban kanaa iccitii qarqara galaana Hormuz keessatti dhalate tokko argee jira. Suuraan samiirraa kaafame kun waan xiqqoo miti. Gaaddidduu gurraacha dheerinaan meetira 240 ta'u bishaan irra ciisudha. Kun magaalaa waraanaa bishaan irraa kan Shaayid Baaqarii jedhamtudha. Isheen amma buufata baandara baasirraa suuta jechuun karaa dhiphoo Hormuz karaa dhiigni dinagdee addunyaatti yaa'u sanaam qabachuuf socho'aa jirti. Sochiin kun maaliif balaafamaati? Bal'ina isaanii dhageessu. Gama kaaniin har'a Ameerikaan xiyyaara sodaachisaa maqaan isaa Irraa jedhamu kan ija diinaa jaamsu Jordan keessaa qubsiistee jirti. Maaliif xiyyaarri kun xiyyaarota kan irraa sodaatamaati? Iccitii xiyyaara kanaa yoo haga xumuraatti nu faana turtan bal'ina isaanii dhageessu. Qophii keenya like gochuun jalqabaan affeerraa keenya yeroo maraati. Yooyaa ashama harka fuunee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun Oromia 24 Newsdha. Kanneen chaanala YouTube keenya faaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Hanga xumuraa qophii keenyaatti turtii gaarii. Samiifim galaana gidduu calliinsa sobaa tokkotu jira. Osoo dooniiwwan waraanaa Ameerikaa humna isaanii isa sodaachisaa sanaan galaanarra mandheeffachaa jiranii Iraan keessaa garuu wanti iji saatalaayitii fi raadariin arguu dadhabee suuta jechuun dhoksaan gara qarqara galaanaatti siqaa jira. Kun oduu miidiyaaleen gurguddoon tarkaanfii waraanaa jedhanii bira darban miti. Kuni seenaan bineensaa sibiilaa isa fageenya kiiloomeetira 1,000 irraa diina isaa ija diimeeffatee adamsuu danda'uuti. Maqaan isaa iccitii qabaa Abu Mahdi. Maaliif Ameerikaan yeroo maqaa Abu Mahdi dhageessuu naasuudhaan rifatti? Mee gadi fageenyaan haa ilaallu. Iccitiin isaa kanaan dura Iraan Misaa'elota akka Raadii fi Qaadir jedhaman kan fageenya kiiloomeetira 300 fi 350 qofa deeman qabdi turte. Dooniiwwan Ameerikaa fageenya kanarraa dheessanii nagaan naannoo sanatti to'annaa jedhanii yaadaa turan. Har'a garuu herregni sun jijjiiramee jira. Misaa'elli Abu Mahdi dandeettii kaleessaa sana dachaa 3 cabsee kiiloomeetira 1,000 irratti zoonii du'aa uumee jira. Kana jechuun dooniin Ameerikaa kamiyyuu galaana sanarra miti fageenya irraayyuu osoo Iraaniin hin millatiin aggaamii sibiilaa kana jalaa ooluu danda'a. Wanti caalaatti hayyoota waraanaa dhiphisu garuu fageenya qofa osoo hin taane sammuu isaati. Misaa'elli kun akkuma booftii garaa isaa lafatti qabee loo'u. Abu Mahdiin garaa isaa bishaanitti hirkisee socho'a. Raadariin diinaa isa arguuf yeroo yaalu inni dambalee bishaanii jalaa dhokatee suuta jedhee kiyyoo diinaa kutaa. Iccitiin sammuu namtolchee yookaan AI isatti dabalame sun yoo diinni meeshaa elektiroonik warfare fayyadamee isa jallisuuf yaale inni ofiin of jijjiiree ija isaa isa biraa banachuun kallattii diinni hin eegneen dhufee doonii guddaa sana dhabamsiisa. Meeyaadam konkolaataa gurguddaa dhoksaatti socho'an irratti fe'amee Abu Mahdiin yeroo tokkotti kallattii garaa garaatiin akka dambalii galaana wal hordofee yoo dhukee ittisa qilleensaa diinaa kamiyyuu burjaajessuuf humna qaba. Ameerikaan dooniiwwan waraanaa ishee gurguddoo tikfachuuf biiloonaan baasii baastus
Misaa'elli kun garuu tiknikeessan ana hin dhorku jechuun karra banaa jira. Walumaa galatti ergaan Iraan gama Abuu Mahdiitiin ergitee ifadha. Inni maqaa goota wareegameetiin garuu hojiin isaa kan jiraataati. Sibiilli kun galaana irra taa'ee ergaa tokko dabarsa. Galaanni kun kan keenyaam fageenya kamirraayyuu yoo dhuftan iji keenya isin irra jira. Biyya koom hin tuqinaa yoo tuqtan garuu kallattiin ittiin dhuftan malee kallattiin ittiin deebitan hin jiru. Gootummaan Iraan har'aa haala kanaan teekinooloojii fi aarii walitti makuun onnee galaanaa keessatti diina isaa jadiimeffatee eeggachaa jira. Addunyaa waraanaa kaleessaa har'a seenaa ta'ee jira. Waggoota 30 darban keessatti mootonni waraanaa Misaa'ela kamiyyuu samii irratti nan fashaleessaa jedhanii raadarii fi ittisaa samii ammayyaawaa ijaarrachaa turan. Garuu onnee Iraan keessaa ibiddaa dhalatee tokkotu mallattoo ittisaa samii jedhu kana guutummaatti diigee. Inni Misaa'ela fattaati. Sibiila seera fiiziksii cabsee samii keessaa akka bakakkaatti deemudha. Maaliif addunyaan fattaa yeroo jettu naasuudhaan rifatti gaaffii jedhuuf deebii sirrii har'a ni dhageessu. Haayipaarsoonikiin kun saffisa qofa miti. Bakakkaa samii kutanii raadarii jaamsanidha. Misaa'elli fattaa waan saffisa maachii 13 hanga 15 gidduutti saalam jechuunis saffisa sagalee dachaa 15 qaba. Kana jechuun osoo diinni Misaa'elli dhufeera jechuun mallattoo akeekkachiisaa duraa hin argin attaan duruu taargeetii isaa barbadeessee jira. Naannoo ittisa samii diinaa keessatti akkuma tasaa uumamee akkuma tasaa dho'a. Iccitiin Saaxilame inni guddaan garuu fattaa waan irratti hin dhaabbanne. Fattaatuun gosa addunyaan ija sodaan millattudha. Inni HGV yookaan Hypersonic Glide Vehicle jedhamudha. Inni Misaa'ela baalastikii akkuma darbatamee kufu miti. Inni samii gubbaa akkuma dambalii galaanarra dhangala'uutti socho'a. Iccitiin teeknikaa kan sammuu namaa jeequ ammoo fattaawwan mootora geengootiin kan boba'aa jabaa fayyadamuun mataa isaa keessaa qaba. Kun ammoo samii gubbaa osoo jiruu akka inni akka barbaadetti jallatu gadi bu'uu fi garagaluutti isa gargaara. Fattaantu ammoo boba'aa dhangala'aan deeggaramee qilleensa keessaa akka gas yookaan gaaddiduu raadarii jalaa dhangala'a. Kana jechuun Misaa'ela kana dhaabuuf ittisni samii addunyaa kanarratti hin uumamne. Egaan Iraan waggoota 40 dura samii ishee eeggachuuf qawwee namaa kadhatti turte. Har'a garuu gadda ishee gara saayinsiitti wareegama ishee gara sibiila samii tarsaasuutti jijjiirteetti. Gootummaa sabaa harka hin kennannu jedhee waggoota dheeraaf qoqqobbii addunyaa jala tureeti. Fattaan hiikni isaa bantuudha. Iraan Misaa'ela kanaan karaa ittisaa samii diinaa guutummaatti bantee jirti. Diina ishee garuu kallattiin ittiin deebi'u dhabsiisuun sodaa keessatti kuffistee jirti. Walumaa galatti meeshaa lolaa qofa miti. Mallattoo power shift yookaan jijjiirama humna addunyaati. Yeroo humnoonni dhiyaa teekinooloojii olaanaa qabnaa jedhanii dhaadatan fattaan samii keessaa bubbisaa. Iccitiin keessan nu biratti fashalaala jechuun deebii kennaa jira. Ergaan isaa gabaabaadha. Samii gubbaarratti fattaan yoo aggaammatee carraan jiru tokko qofa. Sunis ijaan arguu osoo hin taane dhoo'insa isaa dhagoo qofadha. Mootummaan Iraan har'aa haala kanaan bineensa samii irratti mandheeffachiisaa jira. Iccitiin dookumentii warra dhiyaan Saaxilame akka akeekutti Chaayinaan madaa waraanaa waxabajjii sanaan Iraan madooftee fayyisuu qofa osoo hin taane lafee dugdaa waraanaa Iraan haala duraan argameen beekneen deebistee ijaaruuf murteessitee jirti. Mee gadi fageenyaan haa ilaallu. Iccitiin samii Iraan irratti sa'aatii 66 qofa keessatti raawwatame. Maalidha? Gidduu kanaa iji raadarii addunyaa wanta ajaa'ibaa tokko galmeessee jira. Xiyyaaronni waraanaa gurguddoon Chaayinaa gosa Y-20 jedhaman 16 wal hordofanii guyyoota lama hin guunne keessatti samii Iraan irratti deddeebi'anii qubatanii jiru. Ergaa jalqabaati. Xiyyaaronni kun meeshaa gargaarsaa osoo hin taane sibiila ittisaa fi boba'aa dhumaatii baatanii dhufan. Isaan keessaa inni guddaan sirna ittisaa samii ammayyaawaa HQ-9B fi meeshaalee elektiroonik warfare kan ija raadarii Ameerikaa fi Israa'el jaamsuu danda'anidha. Iccitiin caalatti nama raasuu garuu waan xiyyaara keessaa bu'ee qofa osoo hin taane waan Misaa'ela Iraan keessa galuuf dhufedha. Chaayinaan iccitiin soodiyem perkiloreet jedhamu kan Misaa'ela boba'aa jabaa oomishuuf gargaaru tonii 1000 lakkaa'amu gara Iraanitti ergitee jirti. Boba'aan kun Misaa'ela tokko akka inni saffisa guddaan utaaluu fi yeroo hunda qophaa'aa akka ta'u taasisa. Iccitiin Saaxilame akka agarsiisutti boba'aan Chaayinaan gurgurtee kun qofti Misaa'ela 200 hanga 300 ta'uuf lubbuu haaraa ni kenna. Kuni maaliif ta'e?
Deebiin isaa seenaa waraanaa waxabajjii 2025 keessa jira. Lola guyyaa 12 sana keessatti Misaa'elli Iraan hedduun waan barbadaaniif tiira Raashiyaa irraa deeggarsa argattuun laaffatee ture. Raashiyaan waraana Yukireeniin dhuunfatamtee waan jirtuuf Diraagoonii baam Chaayinaan carraa kanatti fayyadamee wiirtuu ba'a giddugaleessaa keessaa qeensa isaa gadi dhaabee jira. Kun jijjiirama humna addunyaa isa dhumaati. Chaayinaan fageenya kuma hedduun fagaattee argamtullee samii Iraan keessatti gaaddidduu ishee qubsiistee jirti. Taateen kun lola meeshaa qofa miti. Mallattoo birmadummaa saba tokkoo fi hariiroo iccitii sibiilaati. Yeroo Ameerikaan Iraan waraanaan na dadhabdeetti jechuu yaaddu, Chaayinaan garuu madaa sana teekinooloojii saffisaa qabuun suphitee madda humna haaraa uumtee jirti. Diraagoonichi baam madaa leenca Pershiyaa fayyisuun fageenya kiiloomeetira 1000 irraa ija Ameerikaa fi Israa'el keessaa ilaalaa jira. Walumaa galatti ergaan samiitti Iraan irraa dhufee ifadha. Qajeelfamni taphichaa jijjiiramee jira. Lola waxabajjii sanaan Iraan ni jilbeenfatti jedhamee yaadamee ture. Garuu Chaayinaan deeggarsa isheen madaa sanaa gara sibiila samii naannichaatti jijjiirteetti. Amma madaan sun fayyeera. Sibiilli sunis deebi'ee qaramee jira. Gootummaan Iraan har'aa kun haala kanaan Diraagoonii ba'a waliin michummaa sibiilaa ijaarratee addunyaa raasaa jira. Samii gubbaarraa ijji saatalaayitii addunyaa calliinsaan lafa xiinxaluun guyyoota sadan darban kana iccitii qarqara galaana Hormuz keessatti dhalate tokko argee jira. Suuraan samiirraa kaafame kun waan xiqqoo miti. Gaaddidduu gurraacha dheerinaan meetira 240 bishaan irra ciisudha. Doonii daldalaa miti, kun doonii daawwannaas miti. Kuni magaalaa waraanaa bishaan irraa kan Shaayid Baaqirii jedhamtudha. Isheen amma buufata baandara baasirraa suuta jechuun ija ishee diimeeffattee karaa dhiphoo Hormuz karaa dhiigni dinagdee addunyaa itti yaa'u sanaa qabachuuf aggaammattee jirti. Mee gadi fageenyaan ilaallu maaliif addunyaan sochii doonii kanaa yeroo argitu rifatti. Iccitiin isaa dooniin kun doonii baratame miti. Garaa ishee keessatti mandhee kanniisaa baattee deemti. Kanniisni sun garuu damma osoo hin taane summii du'aa baatu. Shaayid Baaqiriin yeroo tokkotti xiyyaarota ija hin qabne yookaan diroonii 60 ol kanneen akka CUCD bombers ta'anii diina barbadeessan akkasumas dooniiwwan misaa'ilaa darbatanii fi helikopteroota waraanaa baattee sochooti. Hayyoonni waraanaa Israa'el doonii kana kuffisuu dandeessi jedhanii yoo xiinxalan, Teheraan garuu doonii kana akka kuusaa waraanaatti diina isheetti agarsiisaa jirti. Mee yaadaam yeroo dooniin kun galaanarra sochootu gamasiin ammoo Doonaald Tiraamp Iraan waliin waliigaltee uumuun ni danda'ama jechuun abdii akeekaa jira. Garuu dubbiin pireezidaantichaa fi gochi lafarraa wal faalleessaa jira. Ayatollah Ali Khamenei hoogganaan olaanaa Iraan akeekkachiisaa akka sibiilaa ulfaatu dabarsee jira. Yoo biyya koo tuqxan waraana naannoo kana barbadeessitu kaam jechuun kun dubbatamee osoo hin qabbanaa'in. Shaayid Baaqiriin qarqara Hormuz irratti ani qophiidha jechuun dhaabbatte. Teheraan har'aa haala kanaan addunyaatti taphaa agarsiisaa jirti. Dooniin Shaayid Baaqirii sun achi dhaabbachuun ishee qofti erga gabaabaa fi hadhooftu qaba. Kana booda galaana kanarratti kan aangoo qabaatu nu qofa. Yoo nagaan dhuftan nagaan jira. Yoo lolaan dhuftan garuu mandhee kanniisaa kana keessaa kan ba'u ibidda malee nagaa miti. Har'a Ameerikaan xiyyaara sodaachisaa maqaan isaa gara jedhamu kan ija diinaa jaamsuun Jordan keessaa qubsiisee jirti. Maaliif xiyyaarri kun xiyyaarota kan irraa sodaatamaati? Deebiin isaa gabaabaadha. Xiyyaarri EM-ATG gara jedhamu kun kan rasaasa dhukaasu miti. Innis kan ija jaamsudha. Iccitiin waraanaa ammayyaawaa kanaa ibidda darbachuu qofa osoo hin taane diina kee akka inni si hin argine gochuudha. Gara samii keessa mandheeffatee hurrii elektirooniksii diina irratti gadi dhangalaasa. Iccitiin Saaxilame inni guddaan garuu kana qofa miti. Xiyyaaronni kun 6 ta'anii Virjiiniyaan irraa ka'anii Speen qaxxaamuranii galaana Atlaantik kutanii Jordan qubatanii jiru. Kun sochii shaakalaa miti, qophii aleellaa duraati. Ameerikaan yeroo xiyyaara kana fidduu ergaa tokko dabarsaa jirti. Nuti ittisa qilleensaa kee cabsuuf osoo hin taane jaamsuuf dhufne. Mee ragaa dhiyeenya ta'e tokko haa kaasnu. Torbanoota muraasa dura Ameerikaan xiyyaara kana fayyadamtee ittisa qilleensaa Venezuelaa isa Raashiyaan hojjetame daqiiqaa muraasaa keessatti harkaa fi miila hiitee jirti. Ministeerri waraanaa Ameerikaa Piiteeksis yeroo sana sibiilli Raashiyaa sun waan hojjeteen fakkaatu jechuun itti qoosanii turan.
Amma sibiilli giraawuleer jedhamu kun ittisa qilleensa Iraan isa Raashiyaarraa bitame sana qoruuf irratti Iraan dura dhaabbateem aggaamachaa jira. Yaadaam Iraan ittisa qilleensaa SC300 fi SC400 qabnaam jetti amantiin garuu giraawuleer teeknooloojiin firikwensii diinaa butuun raadarii sobuufiim gassi yookaan gaadidduu uumuun diina burjaajessuu qabaam. Jordan keessa qubachuun isaa immoo Teheraan irraa daqiiqaa muraasa qofaam akka fagaatuum isa taasisam. Walumaa galatti samii baa giddu galeessaa irratti taphni jijjiiramee jira. Giraawuleer dhufuun isaa waraana boombii darbachuurraa gara waraana elektirooniksii fi sammuutti ce'uusaa agarsiisa. Erga Ameerikaan gama xiyyaara kanaan ergitee osoo boombiin tokko lafa hin bu'in duraam ija keessan jaamsina. Iraan arraam haala kanaan ittisa qilleensaa ishee dammaqsitee bineensaam ija jaamsuu kana dura dhaabbachuuf samii ishee eeggachaa jirti. Bubbeen waraanaa baa giddu galeessaa keessatti qilleensa hamaa fidaam duumessi sodaam samii naannichaa uffatee jira. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp humna waraanaa addunyaa irratti sodaatamuu guranii karaa lafoom galaanaa fi qilleensaan Iraaniin hudhanii qabuuf kiyyoo isaanii diriirsanii jiru. Wanta addunyaan argaa jirtu kun qophii ittisaa qofa osoo hin taane humna waraanaa diinaa jilbeenfachiisuuf dhufedha. Garuu biyyi seenaa kumaatamaa qabdu Teheraan akkuma aadaa ishee jilbeeffachuu hin beektu. Ija sodaatiin osoo hin taane ija gootummaatiin diina ishee ilaalaa jirti. Washington humna galaanarraa isa guddaa doonii waraanaa guddicha USS Abrahaam Lincoln jedhamu kan xiyyaarota waraanaa kudhanootaan lakkaa'amanii fi loltoota 5,000 baatuun gara naannichaatti ergitee jirti. Doonii kana cinaa immoo Gilbert D. Black kan jedhamu isa Misaa'elaa fi diroonii fageenyarraa butee kuffisuu danda'u hiriirsitee jirti. Kana qofa miti samiirraan immoo xiyyaarota waraanaa F-50 jedhaman kanneen saffisaan barreessanii lafa diinaa barbadeessan akkasumas xiyyaarota basaasaa RC-135 kanneen sochii Iraan xiqqoollee funaanan bobbaastee jirti. Yaadaam humni biyya lafaa kanaa hundi biyya tokko irratti yeroo duuluum biyyi sun sodaatti harka kennuutu irra ture. Garuu Iraan biyya akkasii miti. Addunyaan dinqisiifannaan kan ilaaluu qabdu cichoominaam uummata kanaati. Iraan dhiibbaa dinagdee hamaa fi qoqqobbii waggootaaf irra ture hundaa dandamattee humna waraanaa diina sodaachisuu ijaarrattee jirti. Ameerikaan Iraan dinagdeen dadhabdeetti harka kennetti jettee yeroo eegdu Iraan garuu holqa lafa jalaa keessatti misaa'ila baalastikii 1,000 lakkaa'amu kuufattee diina isheef simbira du'aa qopheessaa jirti. Gabaasni kan mul'isutti Iraan har'aa dhaadannoo qofa osoo hin taane qophii qabatamaa qabdi. Ganoonni Iraan ga'een faarsii diinaaf hin jilbeenfattu jechuun misaalonni isaanii buufataalee Ameerikaa naannichaa jiran hundarratti xiyyeeffachuu isaanii ifatti labsanii jiru. Keessumattuu loltoonni Ameerikaa 30,000 ta'an kanneen naannoo galoo galaanaa jiran afaan Misaa'elaa Iraan jala jiru. Iraan ergaa tokko qofa qabdi yoo nuti buutan ni gubattu. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota Oromiyaa 24 News guyyaarraaf qabannee dhiyaannee asumarratti godhama. Kanneen chaanala YouTube keenya Har'a taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Hanga xumuraatti waan nu faana turtaniif galatoomaa.